biyyoota Afrikaa torba dhibdee Yuukireenii fi Raashiyaa karaa nagaan akka furamuuf jaarsummaa taa'uuf garas imalaniiru. Qondaalonni kunneen waarsoo magaalaa Poolaand yeroo gahan namootni waraqaa barbaachisuun guuttanne jiru jedhamuun yeroo dheeraa xiyyaara keessa turaniiru. Poolaand kun dhimma jibbaa sanyummaa miti jettus dubbiin kun gara Afrikaa kibbaatti qeeqa guddaa kaaseera. Haa ta'u malee erga qondaalonni garas imalan magaalaa Kiyev galanii magaalattii keessaa dhukaasni guddaan dhaga'ameera. Humni qilleensaa Yuukireen misaayiloota Raashiyaarraa dhukaafame jedhame ofirraa qolachaa akka jirus ibseera. Asilee galgaloo dabalata qabdi. Hooggantoonni kunneen gara Kiyev imaluun pireezidantii qondaaltota Yuukireen waliin argaman garuu gara Moskoo imaluu isaanii wanti mul'isu hin jiru. Dureewwan biyyoota Afrikaa kunneen dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen irratti ejjennoo walaabaa qabaachuu ibsaa turan. Garuu ergamni kun naga buusuuf ta'uun ammoo dhimma miti seenuu isaanii argisiisa. Wayita isaan ergam kan eegalaniitti ministeeronni ittisa neetoo Biraasiliitti walga'anii turan. Hooggantoonni Afrikaa kunneen pireezidantii Senegaal Macky Sall kan Zambiyaa Hayakinde Hichilema akkasumas pireezidantii Komoroosii durtaa gamtaa Afrikaa kataan Azaaliyaa Sumaanii pireezidantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa akkasumas bakka buutota Masrii Yuugaandaa fi Riippaabilik Kongooti. Giddum kanaatti ammoo qorannoon BBC loltoonni Raashiyaa 25 ta'an Yuukireen keessatti ajjeefamuu mirkaneessa. Lakkoofsi kun kan Moskoon ibsiteetti dachaa afur ta'a. Daawwannaan dureewwan Afrikaa kun wayita Yuukireen duul haleellaa karoorsitee turte hojiitti hiikaa jirtuutti adeemaa jira. Qondaaltonni Afrikaa kunneen Poolaand irraa gara Kiyev baaburaan wayita imalaniitti mul'atan. Jimaata irraa Kiyev keessatti pireezidantii Yuukireen Zelenskii erga wal arganiin booda borammoo gara Seent Piitersbaarg imaluun pireezidantii Puutiin waliin dubbachuuf karoorfatan. Viidiyoon Tiwiitarii pireezidantii Afrikaa kibbaarratti maxxanfame wayita isaan magaalaa Kiyev seenuun Afrikaa fi baha jiddu galeessatti erga madda Yuukireen kataan Maskiim Subahakiim simatan argisiisa. Dureewwan Afrikaa kaanis magaalaa Kiyev wayita seenanitti magaalattii fi naannoon isii haleellaa jala jiraachuu akeekachiifaman. Akeekachiis kanaan dura Raashiyaan miisaayiloota hedduu galaan gurraacharraa gara magaalaa Kiyev dhukaasaa turte mootummaa Yuukireen ibsa. Ergam nageen biyyoota Afrikaa kanaa Faawundeeshin Brazzaville jedhamuutu qindeessaa jira. Jarmiyaan tololtummaa kun Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa ittisuu fi furuu irratti hojjeta. Faawundeeshiniin kun kanaan dura dhibdeema Afrikaa keessa jiru irratti xiyyeeffate. Amma ardittiin albaa'uun dhibdee Raashiyaa fi Yuukireen mariin furuu keessatti gumaachuuf karoorfate. Marsariitti isaarratti akka ibseetti kaayoon isaa mariin karaa nagaa biyyoota wal waraanan jiran jidduutti akka itti fufu. Kanaaf miseensonni isaa akka Moskoo fi Kiyev daawwatan haala mijeessuu ibsa. Raashiyaa fi Yuukireen waggaa dur eegalee waraanirra jiru. Inumaa torbaan dur ture Yuukireen haleellaa deebisanii qolachuuf eegaluu kan beeksifte. Waraanni biyyoota lamaan jidduutti adeemuu addunyaa lamaatti qoodee jira. Sadarkaa addunyaattuu qaala'insi nyaataa fi boba'aaf sabab ta'e. Waraanni kun mariin akka furamu sochiin taasisa. TPLF jedhuun paartii haaraa galmeessuuf boordii filannoo biyyaalessaaf gaaffiin dhiyaatus boordichi gaaffii dhiyaatee kufaa taasiseera. Haa ta'u malee maqaa TPLF jedhuun paartii haaraa galmeessuu namootni barbaadan eenyufaati? Maqicha hoo maaliif barbaadan kan jedhuuf garee kana kan dursan obbo Isiyaaq Waldaayin gaafanne. Siyaasaa Itoophiyaa keessas ta'e Tigraay keessa yeroo dheeraaf kan turre lammii Itoophiyaa achi darbee ammoo dhalattoota Tigraayidha jechuudha. Kana duras sirriitti ni beekamna. Paartii keessatti deeggaraa ta'anii socho'aa turre. Deeggartoota TPLF jiru jedhaman keessa adda dureen socho'aa turre. Miidiyaadhaanis sochii gochaa turre. Paartii keessa turtanii ka jedhuuf duubatti kaasnee dubbachuun barbaannu. Maqaan TPLF akka hin banne waan barbaanneef jalqabumaa Hiwuhaat yookaan TPLF maqaa paartii siyaasaa hin turre. Maqaa qabsoo uummata Tigraayiif kennamedha. Qondaalonni TPLF buleeyyiin ammoo uummata burjaajessuun maqaa fudhatanii jennee amanna. Haa ta'u malee maqicha maaliif itti fayyadamanidha kan jechaa jirru. Tokkoffaa ittiin uummata cunqursaa turan, saamaa turan, haqa jalaa jallisaa turan, maqichaan deemokiraasiin akka hin dagaagne gochaa turan. Kanaafuu maqaan isaa haaromsamuun uummata Tigraayiif deebi'uu qaba. Uummanni Tigraay maqaa kanaan cunqurfamuu hin qabu, haqa dhabuu hin qabu. TPLF fi uummatni Tigraay tokkodha jedhamuun kan walumatti qabamuun haleelaman. Yeroo saaman maqichaan saamaa turan, cunqursaan gaafa dhufu garuu maqaan qabu. Qaama kamirraayyuu haa dhufu cunqursaan cunqursaadhuma. Maqaan TPLF jedhamu boordii filannoorraa haqameera. Kanaafuu amma paartiin maqaa kanaan galmaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu qaamni maqaa kana barbaade gaaffii dhiyeessuu danda'a. Itti dabaluun uummanni Tigraay maqaa kanaan miidhamuu dubbatanii maqaa seena qabeessaa waan ta'eef ammoo bifa haaraan galmeessuuf akka socho'an himaniiru. ብዙ ነገር ተቆጥቷል ብለን እናምናለን። TPLF fi uummatni Tigraay tokkodha jedhamuun kan walumatti qabamuun haleelaman. Yeroo saaman maqichaan saamaa turan, cunqursaan gaafa dhufu garuu maqaan qabu. Qaama kamirraayyuu haa dhufu cunqursaan cunqursaadhuma. Maqaan TPLF jedhamu boordii filannoorraa haqameera. Kanaafuu amma paartiin maqaa kanaan galmaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu qaamni maqaa kana barbaade gaaffii dhiyeessuu danda'a. Maqaan kun seena qabeessadha. Kan ittiin qabsaa'aa turredha. Maqaa kana ammoo burjaajiidhaan dhabee ture. Kanaafuu gara ummatichaatti deebi'uu qaba jennee amanna. Maaliif maqaa kanaan ala jettu gaaffii jedhuuf waa'ee miidhaa uummata Tigraay irra gahee nutu beeka. Maqaa kanaan paartiin galmaa'ee amma hin jiru miti. Eeyyee, kanaaf maqaa kanaan galmaa'uuf gaafachuun mirga keenya.
abbootiin keenya itti madaaniiru. Kanaaf maqaan kun nuuf ta'a jennee kan gaafachaa jirru. አጀንዳ ሊሆን የሚገባው ነው። Dargaggeessi dheerinaan nagaa hojimaan Hancaalaa jedhu Gujirraa as bahee ture awwaluu buxxulaa torbee darbe poolisiin to'atameera. Dargaggeessi kun nagaa hojimaa hojjaa meetira 2 fi seentimeetira 25 qabaachuun Itoophiyaa keessaa riikardii qabatee jiru awwaluun meetira 2 fi seentimeetira 35dha jechuun akka isa caalu himatee ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'ee turuunsaa ni yaadatama. Awwaluun dhalataa godina Gujii Bahaa Aanaa Goorodoolaati. Torban darbee poolisiin qabamee sababa dheerina isaatiin bakki bultii rakkootti tahee akka jiru hiriyaansaa maqaan akka hin dhahamne gaafatee BBCtti himee ture. Dhimma kanarratti irraati adda baasuuf yaallu si milkoofne gaaffiif deebiin hiriyaasaa kunuuti. Wanni inni shakkameen wanni adda baheen jiru ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatti hidhameedhani. Si barbaannadhani waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Shaakkisootitti hidhameera. Tarii gaafa deebi'anii gaafatanuu albuudii gabaa irratti akka hin dhiyaannee fi gidduu mootummaa fi uummataa seentee gabaa akka oomishi gara baankiin galle gootee jirtedhaniini. Itti aansee ammoo uummata gidduu uummata Boranaa fi hojii deemtee akkana walitti buusee gosa walitti buusaa jirta. Kanaaf yoo imannaan irraa qabaatan himadhaa kan walitti buusee hin jirudhaan deebii fideeffateera. Kanaan booda immoo warri haga ammaa namni yookaan kana taatee ragaan sirra qulqullaa'eera gochi keeti kanaa namni jedheen haga ammaa hin jiru. Yoomi kan hidhame ergasii mana murtiitti dhiyaateera. Mana murtiitti hin dhiyaanne qidaamee jechuudha. Torbee borii qabame. Torbee biroo kanama qabame. Kanaaf iddoo ciisicaatii wal qabatee haalli inni keessa jirullee baay'ee adda isaa dhukkubsatee jirallee mana yaalaallee geessichaa fi eeyyamaan taane warri akka yaalallee argatu dhowwaniiran. Dhukkubii bakka ciisichaa dhabuu bakki mijachuu fi dhabuu sababa hojjaa isaatiin moo dhibee biraadha moo haala qabiinsa isaa nama akka nama kaanii miti sanirraa ka'ee waan jiru nutti. Iddoo ciisichaatii wal qabatee haala jiru bakki ciisichaa qulqullinaan qabu callisanii tuma bakka wayiitti hidhanii. Kana wal qabatee liqoo dhukkubsateera bakka ala bulaa bakka ciisichaallee alatti kennanii fi keessallee haali ittiin mijatu kanaan liqoo dhukkubsatee ture mana yaalaa akka deemuuf gaafannaan eeyyamuu hin dandeenye warri hin dhowwan. Eessaati ka qabame manuma isaatiiti moo bakkeedha moo haala akkamiin qabame yeroo sana bira turte naan jedhanii akkam ture? Buufata konkolaataa magaalaa Shaakkisootti qabame. Dhimma hojiitii fi osoo inni gara magaalaa Adoolaa deemaa jiru buufata konkolaataa magaalaa Shaakkisootti poolisoonni marsanii qaban. Yeroo qaban sana miidhaarraan gahaa moo akkanumaan qabanii deeman moo akkam? Miidhaarraan hin kennu. Maal hojjetan bakka hojii deemaa jira naan jettee maal hojii deema maal hojiinsa? Ni hojuma albuuda wal qabatu kana waan tokko hojjeta. Wama kanaaf gara magaalaa Adoolaatti keessummaa wayii itti dhufte naannoo Finfinneerraa nama keessummaa wayii itti Adoolaatti kootu achi wal arginaadhaaniini. Wama kana osoo achi deemaa jiru si barbaannaa eeyyamamaa ta'e gara waajjira poolisii magaalaa Adoolaa wayii. Tiyoo Ceenuu gaazexessaa buleessaa kan ta'an obbo Huseen Badhaasoo kanneen raadiyoo Itoophiyaa irratti sagantaa afaan Oromoo jalqabaa qopheessaa turan keessaati. Ani biyyaarsii magaalaa Asallaarraa gara dhiyaatti kan argamtu aanaa xiyoo baadiyaa cabbeet jedhamtutti dhaladhee jedhan. Yeroo ammaa luboomni kitaaba barreessuu irratti yeroo isaanii dabarsaa jiru. Bara isaanii sagantaa raadiyoo hojjechaa turanii fi danqaa isaan mudatee ture waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. Sillaaseen aangorraa bu'uu qabaa biyyi sun lafti qonnaan bulaa haa kennamtuu sochiin jedhu yoo san isloogaan jedhama dubbii jabaa ture. Namoonni baay'een ga'a amma ka beeku fakkeenyaaf obbo Bulchaa Dammaqsaa fa'aa yaadadha. Wanni amma jara kana maqaa dha'ee fi qophiin afaan Oromoo haa banamu sochiin jedhu immoo jalqaban Oromoo keessatti. Sochiin afaan Oromoo haa banamu jedhamu kun afaan Oromoo dhaleera afaan Oromoo baname. Afaan Oromoo banannaan isa seeniyaan. Abuna Phexros achi jira reediyoo xaabiyaa achitti jalqabee achumatti hoteela Haamilee jedhamtu jira amma manni sun diigame achumatti mana kireeffadhee achumatti reediyoon xinnoo akkana anoo waluma bira jira achitti reediyoo jalqabe. Qophiin uummanni baay'een illee ittiin isin beeku gara isaatti yaada barruuti qophii barnoota afaan Oromoo raadiyoo irraa jedhamu. Akkamiin akka eegaltan natti himame yaadni kun akkamitti sammuutti isin dhufe immoo yookaan dhaabbatichumatu sagantaan kun akka hojjetamu barbaade sirra male immoo akkam ture na yaadachiisaa? Qophii afaan Oromoo kana anumatu ufumaa jalqabe. Namni jalqabinaan jedhe hin jiru. Maaliif itti yaadee qophiin akka kanaa hoo jalqabame afaan kana gabbisaa yaada jedhu ufumaa jalqabe. Afaan Oromoo kun afaan jechootaan dureessaa ta'ullee rakkoonoo san ture amma san dubbachuu na barbaachisu haalli kun jijjiiramuu qabaa. Afaan Oromoo jechootaan dureessa ta'ee akka afaan hiyyeessaatti ilaalamu afaan jechootaan gabaabdu durummaa hin qabnetti ilaalamuu hin qabu yaada jedhu waan sammuu kiyya keessa jiruu fi ufumaa jalqabe. Qophii tokko isaantu sii kenna isaantu sitti kenna
kana si ajajan hojjedhu kana siin jedhanii akka hixaa ta'ee anufumaa jalqabee gara hoggaa torbaatitti dhiyaatu erga andeemee booda jechuun erga qopheessee uummanni isa dhaga'ee isa beekee booda gaafa cufan uluma kaanii cufan natti himne cufne illee naan hin jenne ani immoo na fayyade gaa jechoota guuree jira uummanni hin gaafata jechi kun maal jechuu jedhanii gaafatan kun maal jedhama jedhanii gaafatan aan deebii kenna namoonni illee itti hirmaatanii deebii kennan yoo ka'uuf hin dandeenye ta'e gaafiin akkana nagahee maal jedhama yoo jedhe uummanni yoo sun adeebisa bilbilee yookiin xalaanaa katabe kana waan ta'eef an ufumaa jalqabe ufumaa kiyyaa. Deebiin uummataa maal ture? Baay'ee si gammachiisa deebiin uummataa hin gaafata gaa uummanni kana jechuun maal jechuu barate gaa uummanni naannoo keenya akkana jedhama kun maal jedhama jedha ilaalama fakkeenyaaf naannoo tokkotti jechi naannoo tokko jiru naannoo biraatiin maqaa biraa qaba. Kana uummanni waan ta'ee kana waan qabuu fi bara jecha tokko gaafata namni jechi kun maal jedhama jedhee na gaafatan aniin deebisa uummata gaafadha akkana jedhamaa jedhee na himaa jedha namni naa kataban xalaa naa barreessan ka'am namni na gaafate san ani immoo uummata gaafadha uummanni akkana jedhama naannoo keenyatti jedhama ila gabaabumatti amma keenna jenna amma arsiin keenna jedha booranni keenna jedha gujiin keenna jedha macaatu namni keenya jedha sagaleen illee yookaan immoo jecha addaatiin maqaa adda addaa qaban maqaa jechiin Oromoo kun naannoo adda addaatitti maqaa adda addaa qaban. Kanaaf afaan Oromoo jechootaan dureessaa ka jedhamuuf kana waan ta'eef kana uummata irraa guuree ani immoo akkana jedhama jedhee uummatatti deebisee. Dhiibbaan isin irra gahaa ture dhaabbata san keessa keessattuu dhimma siyaasa wajjin wal qabatee abaa wajjin wal qabsiisuudhaan wanti akkasii jira barreeffama akkas jedhu dubbisee. Gartee ana na jibban malee wanni na adabaniin tokkollee hin qaban. Pirogiraamii duraan dursee qophii baay'ee qopheessuu kiyyarraa. Kanaaf qophii balleessitee dadhabee hojiin kee laafee jedhanii na hidhuu hin dandeenye. Garuu anaan maqaan naa kennan onag na'u yaa onag jedhanii akkasitti amma gaafa ani amma yaadadhu gaa haftaamu.